Okay, akkuma gartee na duuba gartan kanatti wanni tuni gartee sagalee takkaa'u gartee poolingi jedhanii sagalee ummata Ameerikaadhaa takkaa'u gartee yaada ummata Ameerikaadhaa walitti qabuudhaan kaampaanonni adda addaa gartee walitti cunfaniiti ummanni Ameerikaadhaa kun yaadni isaanii deeggarsi isaanii lola gartee ammaan tana Ameerikaa fi Iiraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kun karam jira. Prezidantiin Ameerikaadhaa hujii inni hojjechaa jiru kun karam jirti. Hujii gaarii hojjechaa jira moo hujii badduu hojjechaa jira. Kana irratti gartee ummanni biyya tanaa yeroo yeroodhaan yaada isaanii kannanii akkasumas sanitti gartee walitti qabaniitti yaada kana gartee gaazexaan garagaraa gadhiisa jechuudha. Akka gartee namayyuu irraa hubatuuf gaa akka gartee guyyaa irraan tanaa oduun tuni ibsaa jirtutti akkuma na dura gartan kanatti ummanni Ameerikaadhaa okay, ummanni Ameerikaadhaa akka gartee ammaan tana jechaa jiranitti lola Ameerikaa fi Iiraan jidduutti deemaa jiru kana dhibbeentaa 76tti gartee akka fudhatama hin qabne akka gartee jibban ibsaati jiran. Okay, akka ammaasis deeggarsa hin qabne. Wanni tuni Prezidantii Ameerikaatiif waan hedduu gaxaantiidhaati. Prezidantiin Ameerikaadhaa waan akkanaa silaa'u harkuus hin fedhu dhaga'ullee hin barbaadu. Garuu immoo dhugaan jirtu tana fakkaatti. Akkumaan gartee amma dura isiniifillee himaa turetti ummanni biyya tanaa irra hedduun isaanii lola kana deeggaraan jiranii jee yeroo hedduu isinii himeetiin jira. Kunoo akkuma gartee na duuba gartanitti oduun gartee torbaan kana baatee jirtu akka jettutti dhibbeentaa 76 ummanni Ameerikaadhaa lola kana gartee hin deeggaranii jechaa jiran. Okay? Akkasitti gartee sanis quba qabaadhaadha. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti lolli Ameerikaa fi Iiraan jidduutti gartee gaggeeffamaa jiru kuni mootummaa Prezidantii Ameerikaatiif akkamitti gartee deemaa jira. Inumaatu gartee isaan lola kana akka gartee barbaadanitti akka laafatti gaggeessaa jiran moo itti jabaateeti gartee rakkachaa jiran yaada jiru irratti gaaffii dhiyaatte tuni. Gaaffii tanarraa inumaa gartee harki 76 akkuma gartanitti gartee dhibbeentaan 76 lolli kun jabaateeti gartee deemaa jira jechuun akka silaa mootummaan Ameerikaadhaa barbaadetti deemaa hin jiru jechuu isaaniiti. Okay? Lola kana xiqqoo malee luus godhu jiranii amanuu ummataati. Okay? San akkasii dhibbeentaan 20 garuu immoo akka gartee ifii isaaniitiif eegaa jiranitti akka gartee expect godhanitti lola kana gaggeessaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Gara kaaniin ammoo dhibbeentaan 4 takkaa'u gartee parsantiin 4 lola kana gartee akka laafa akka hedduu laafaatti gartee gaggeessaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Isinis gartee waan hubachaa jirtaniif ilaa hanqammaan tanaa gartee waan isinii himaa jiruuf lola kana Ameerikaan akkami gaggeessu jirti takkaa'u gartee eenyutu mooyaa jira yaada keessan gartee mana keessatti babarreessuun dhiisina. Isinoo waan ammaan tana isinii himaa jiru kana wajjin walii galtammoo takkaawwaniin ammaan tana isinii himaa jiru kuni dhuga jechuun jirammoo wanni gartee uummanni Ameerikaadhaa jiru. Garuu isin cinaan keessanoo akkam jechaa jirtan. Lolli kuni akka gartee Ameerikaan barbaadutti deemaa jireettammoo akka gartee warri Iiraan barbaadutti deemaa jira jettanii jechuudha. Babarreessaa mana keessatti yaada keessan jechuudha. Okay? Okay. Itti aansuudhaan okay, let's talk about this. Okay. Tanarraa dubbannee jirra. Okay. Itti aansuudhaan oduu takka gartee jabduu taniin isin himuu barbaadu oduu gartee Benjamin Netanyahuudha kan gartee ammaan tana gara White House dhufee jiru kuni yeroo inni haalaan jibbame takkaa gartee haalaan tuffatame gara Ameerikaa dhufaa jira. Takkaa White House wajjin gartee wal arguudhaaf tattaafachaa jira jaanii gartee oduun tuni inumaatu yaada garagaraa gartee karaa akkaataa inni itti tuffatamaa jiruu fi hujiilee inni gaggeessaa jiru. Keessattuu
biyya isaanii keessattii fi biyya addunyaa tanarratti bikka hundatti gartee akkaataa inni itti tuffatamaa jiru qaceellotti ibsiti jechuudha. Dura dursoo keessa biyya Israa'el keessatti Netanyahuun heera gartee biyyattiin irra ijaaramte akka jirutti gartee diiguudhaan aangoo biyyattiidhaa humna isaa qofaan gartee akka to'atu godhuu irratti inumaatu gartee biyya san keessatti namni hedduun akka isa dura dhaabbatu akkasumas waan inni hojjechaa jira kana wajjin akka waliin galle yeroo dheertuu keessattuu gartee amata lameen dabre kana keessatti garsiisaati jiranii. Wanni inni kana godhuufis inumaa gartee aangoo biyyattiidhaa humna garagaraa keessaa harkaa fuudhuudhaan humna isaatii fi akkasumas warra isa deeggaru paartii adda addaa gartee paartii warra konservaatiif jaaniin takkaa gartee warra harka gartee hardlaayinii warra jaaniin gartee warra ammaan tana isumaa wajjin isa deeggaree aangoorra jiru jechuudha. Warra isaan kanatti gartee aangoon akka gartee jara kanatti irra hedduun isiidhaa galtu godhaa jira. Tanaafi gartee torbaan muraasa dura yeroo ani gartee footoolee gargaraa isin garsiisaa ture isaa paarlaamaa biyya isaanii san keessaa guutumatti gartee warreen isa dura dhaabbatu itti iyyuudhaan achi keessaa ari'anis oduu tanaa wajjin akka malee walitti dhiyaatti isiniin jechuudhaaf. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. Okay, oduun itti aantu tuni akka jettutti mootummaan Ameerikaatii fi warri United Arab Emirates ifii isaaniitiif guruppii yoo xiqqaatte gartee tan nama 20 if keessaa qabdu gara lachuutu irraa'u wali baasuudhaan dhaabbata waa'ee basaastummaadhaa AI itti fayyadamanii hojjetan jaaruudhaaf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Dhaabbanni kunis hojiileen gartee isaan hojjetan AI itti fayyadamuudhaan United Arab Emirates keessa qofa odoon ta'ane United Arab Emirates fi naannoo san akka jirutti gartee waa'ee basaastummaa irratti akka hojjetan. Keessattuu haala gartee lolli ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana qofa odoon ta'ane lola gartee warreen biyya akka Yemanii fi warreen biraatis warra fuuldura gartee rakkoo nutti uuma ja'anii yaadan kana karaa Central Command Ameerikaatiin akka gartee qormaata adda addaa gaggeessanii karaa AI kana itti fayyadamuudhaan inumaatu gartee ummata kana akka malee akka gartee basaasuu danda'an irratti hojjechuudhaaf deemanii jaaniitii odeessaa jiranii. Oduun tuni gartee maqaa task force takkaa gartee talent synapses jaaniiniti maqaa itti baasanii jiranii. Wanni tuni teknoolojii haaraa isinillee gartee dhaga'uu qabdanii garuu fuuldura keessa waan irraa haasa'uu qabnu jeetiin adda addaa ammaaf gartee tana gurra keessan isin calawu. Okay, itti aansuudhaan oduu guddoon arraan tanaan gara jiddu galeessa bahaatirraa as bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Oman akka gartee oduun ammaan tana deemaa jirtu tun jettutti mootummaan Oman keessattuu marii warra Iiraanii wajjin guyyaa lameen dabre kana godhaa jiran je'ee isinii hime keessatti biyyoottan jiddu galeessa bahaa kana wajjin keessattuu warra GCC kana wajjin isaan warri Oman kuni marii godhuudhaan pilaana addaa takkaa gartee propozaala addaa Iiraaniif dhiheessaatii jiranii Hormuz irratti jechaa jiran. Tuni oduu haaree qaceelloo dhageeffadhaa booda gartee akka isin duraa wanta hin taane akka isin duraa waliin dhoohineef qaceelloo dhageeffadhaa. Propozaalli warri Oman ammaan tana dhiheessan kuni akka jirutti guutumatti mootummaan Iiraan akka barbaadutti Hormuz kana gaggeessitu san qofallee odoon taane kafalli warri Iiraan gartee dooniilee ol seentee dabartuu irraa guuruu qabnatan ja'an kafalliin tuni tan tajaajilaati akka gartee takkaa gartee gibiraa odoon taane tajaajila takkaa sarvisii gartee Hormuz irra kannaniif yoo gartee rakkoon takka warra doonii qabaatu taate background check isaanii yoo godhan yeroo godhan akkasuma sanitti yoo gartee isaan
waan gartee silaawuu akka tiraafiikaatti gartee yoo dooniileen karaarra dillii jiraatte akka karaa kana irraa bananii fi hojiilee warreen gartee bishaan hormuus kana gubbaarratti hojjetaniif kafallii taatu jechuudha. Sarviisa kanallee gartee warri Iraan akka gartee ummata dooniilee olii gaddeemtona kafalchiisuu danda'an irratti proposaalli kun ibsaa jaaniitii odeessaa jiran. Wanni tuni inumaatu gartee biyyootan golfiidhaatii fi akkasuma sanatti Ameerikaafillee deebii inni taati jechuudhaani odeessaa jiran. Inumaatu gartee yaada kana warri uumamaan Iraan wajjin mari'achuudhaan akkanatti gartee fudhatama qabaachuu isiidhaa irratti hojjetanii Iraaniif dhiheessuun yeroo gabaabduu keessatti hormuuz illee banuu ni danda'a. Okay? Jaaniiti gartee odeessaa jiranii kuni oduu gartee akka malee oowwituudhaati ammaasis naannoo saniifillee nageetaati. Keessattuu yeroo gartee biyyootan Arabaatii fi inumaatu gartee warreen daldala adda addaa hormuuz kana keessa gaggeeffatu rakkoo hamtuu keessa galaa jiran akkuma yaadattanitti Saudi Arabiyaan mataan isiitu rakkoo jabduutu isii qabatee jira. Keessattuu gartee eega warra Huuziitii wajjin wal lolan amma gaazumaa gartee gurgurachuutti hin jiranii tuni rakkoo hamtuudha isaaniifis. Saniifuu biyyootan biraas gartee yaada kana fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaanii agarsiisaniiti jira. Garuu ammallee gartee warri deebii hin kennin Ameerikaa qofa. Proposaalli kuni gara Ameerikaadhaa hogguu dhufe Ameerikaanoo maal jechuudha teessidha. Yoo yaadattan Ameerikaan ammallee irra deddeebitee nam tokkolleenu hormuuz irratti akka gartee kafallii takkallee naman gaafanne hormuuz ammaas akka duraanitti akka deebi'u jaaniitii odeessaa jiran. Garuu dubbiin yaada san bira dabarteeti jirti. Waa'ee hormuuz kanaa fi ida'annoo marii Paakistaanii fi Ameerikaan gaggeessaa jiran keessattuu gartee tan amma Paakistaanitti deemaa jirturraa ida'annoo boodarratti isiniifin qaba obsaatitii boodarratti na eeggadha. Okay. Tan akkas jeegaan isinii hime booda oduu itti aantu oduun tuni ammaan tana miidiyaalee garaagaraa gubbaarra akka malee olii gad deemaa jirti. Keessattuu gartee itti gaafatamaa waraana Israa'el akka gartee miidiyaa isaanii chaanala 14 jeetti reefuun tana yeroo gartee interview godhuu jiru nuti gara keenyaan Iraan bikka gartee isaan gaazarraa oomishatanii fi bikka isaan gaazatti walitti qabatan stooreejii gaazaa jechuudha guutumaa guututti gartee balleessuu ni dandeenya ture. Ammaasis ni goone jennee mootummaa Ameerikaadhaa gaafanneeti turre. Mootummaan Ameerikaadhaa gara isaaniitiin wanni kuni fudhataman qabu jaaniitiin nu dhoorkanii. Silaa gartee waan san goonu taate gaaza ekonomii addunyaadhaa gartee the global crisis yeroo gabaabduu keessatti uumuu ni dandeenya ture. Okay? San qofallee odoo hin taane biyyootan giddugaleessaa bahaa kunis guutumaa guututti gartee waan gaaza gurgurachuudha akka dhaban irratti gartee shoora guddaa taphachuu dandeenya ture. Okay? Ji'eeti gartee hammam takka amma isaan qophaa'anii jiran miidiyaa kanaaf ibsa godhaa jira. Gabaabinatti wanni gartee kana oduu tan isiniif dhiyeessaa jiruuf yoo silaa wanni kun taatu taate gaazonni gartee addunyaa kana ekonomii addunyaa tana qofa odoo hin taane inumaatu gartee biyyootan Arabaatilleen ifii isaaniitiifillee akka gartee hulii booda gaazan gurgurannetti guutuutti gartee boolli hundinuu balbalti jechuudha. Okay? Tana gartee shakkii takkallee godhina maaliif Iraan irra deddeebitee wanni isin jechaa jirtu warra nu haleeleef deebiin teenya haleeluma akkasiiti jechaa jiran. Keessattuu lola gartee ammaan tana Saudi Arabiyaadhaa fi Yemen jidduutti kana guyyaa lameen sadeen dabre kana keessatti boolla takkitti warri Yemen haleelan san tan gartee gaaza yoo xiqqaatte akka gartee miidiyaaleen gargaraa odeessaa jiranitti barmeelaa 800 guyyatti gabbaaftu. Tan gaaza kana fuutee karaa dhiyaatti reetsii gubbaarraan baasanii gartee warri Saudi Arabiyaadhaa itti gurgurachaa turan san garee warra Huuziidhaa tuni haleeltee turte. Haleellaan san gaaza gartee ilaa guyya sadii wal jala boolli san innaa balbaluu keessa dhaamsuu dadhabaniiti guyyaa irraan tanaa garuu guutumaa guututti gartee boolla san cufuu mootummaan Saudi Arabiyaadhaa ibsiteeti jirti. Duba gaa kuni rakkoo gaazaa daranumaati jajjabeessaa oofaa isiniin jechuudhaaf akkasitti quba qabaadha.
Okay. So, oduu arraan tanaa keessattuu okay. Oduun tana isiniin himne dura mootummaan guyyaa lameen dabre kana keessatti wanta akka taniin jabduu isinii himeetu jira kan gartee waliigaltee warra Iiraanii fi Raashaa jidduutti kan gartee bilbilaan haasawan keessattuu waa'ee haleellaa warri Yukureen doonii warra Iiraan irratti godhan Kaaspiyensii keessatti arraan tana ministeerri haajaa alaa biyya Iiraan as deebi'ee eega gartee Raashaadhaa fi warra Yuurooppiidhaa akkasumas warra biraatii wajjinis warri biraa warrijaan biyya akka Chaayinaa fa'aadha isaanii wajjin eega gartee marii godhan booda arraan tana as deebi'ee ibsa isaa baaseeti jira. Akka ibsisaa jedhutti nuti haleellaan Yukureen irratti gaggeessuun deebii Yukureeniif godhu jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti akka taatu warri Yukureen shakkillee qabaachuu hin qabu. Takkaa gartee isaan nu haleelan jennee nuti cal jennee hin teenyu. Yeroo gabaabduu keessatti deebii goonaa fi jeeti odeessaa jira. Okay? San gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Kana karaa barruudhaanii dhiheessee jira jechuudha. Okay. Yaada warreen gartee ammaan tan dhufaa jirtan hundinuu harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaadhaa, sheer godhaadhaa. Warreen gartee chaanala keenya karaa yuutuubiidhaatis hin beekne yuutuubiirraas ni jirra dhaqaatiitii faaloo godhaadhaa akkasumas gara feesbuukiidhaatii fi tiktaakii kanarrattis gartee waan jiruuf jecha faaloo sabskiraayib godhuu hin dhiisinaadha. Chaanalli kun chaanala keessanii warreen biraattis gartee itti dhiyaadhaatii himaadhaan isiniin jaa garagaa oduu itti aantutti achi dabarra. Mee dursoo oduu itti aantutti achi dabarre waan takka takkaan isinii hima keessattuu gartee obboleeyyan keenya waa'ee gartee hiree takka takkatti Ameerikaa dhufuu kana gartee yeroo adda addaa irraa haasoynu. Ni yaadatanii mana keessa warri jirtan waa'ee Ameerikaa dhufuudhaa akkaataa gartee uummanni miilaan Ameerikaa itti seenaa jiran kana. Wanni gartee miidiyaaleen odeessaa jiru waan biraati. Yaani irra deddeebi'ee hogguun isinii himu ammallee gartee warri murate miilaan Ameerikaa seenuma jiraan isiniin jechaa ture. Kana ni yaadattaniimi akka duraanitti gartee nama kumaatamaan seenutu hin jiru garuu immoo namni Ameerikaa seenuma jiraan isiniin jechaa ture. Okay? Okay. Sanirratti mee footoon isin garsiisa. Laala akkuma gartee na duuba gartanitti gaa kuni boordara gartee Ameerikaadhaa fi Meeksikoo biraati. Akkuma gartanitti gartee shiboon tuni muramteeti jirti. Shubbaaqa gartee shubbaaqa muraniiti uummanni. Shubbaaqa kana keessa gartee asiin dhufanii asiin akkana shubbaaqa keessan ol seenan jechuudha. Karaan ol seenaa jiran kuni Ameerikaadha. Okay? Yoo gartee footoo biraatiin isin garsiisa. Akkuma gartanitti ilaala gurbaan kun immoo ol seenu jira. Bikkinni ol seenu jiru karaa gartee karaa Ameerikaatti ol seenu jira jechuudha. Okay? So wanni isin barbaadu dhugaa namni gartee Ameerikaa akka dursanitti gartee hoddomminaan seenutti hin jiru malee seeninsa ittuma jiran. Okay? Seenuu ittuma jiran. Akka duritti gartee nama dilaan gaafa duraanii ni yaadattanii miti amata sadifaa dura yoo xiqqaatte gartee nama kumaatamaatu seenaa ture guyyatti. Kun imma karaa Meeksikoodhaatiin akkanumatti gartee namni miilaan ilaa Meeksikoo irraa boordara Ameerikaadhaa dhufeeti achiin gartee karaa akkanatti mummurameetu jira. Kana keessaan gartee namni seenaatuma jira isiniin jechuudhaaf. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadha. Border gaardiin ni jirti garuu border gaardiin gartee bikka iyyuu hin tatteessu. Bikka gartee karaa gurguddaa irra ta'an malee karaa gurguddaa bikka gartee makiinaadhaa fi wanni hundinuu dabruu ni dandeessu. Bikka akkasii sanfaa ta'an malee bikka gartee akkanatti shibootti godhanii cuccufamee ja'anii laalan kana
yeroo hedduu gartee deemaniituma gartee olii gad fa'aa makiinaadhaan olii gad fa'aa deemaniituma daawwatan malee ta'anii hin eegan. Ta'anii gartee saa guutuu jala ta'anii hin eegan. Okay? So yeroo kun ni beeytanii miti yeroo hunda bara namni gartee namni gartee tooftaadhaan waa godhu warra gartee jala taa'ee eeguu kana dura isteeppii tokko isteeppii lama fa'aa jira jaaniiti odeessan. Kun akkana isiniin jedhu fakkeenyaaf hattuun namni gartee waa hatu nama gartee eegu takka gartee poolisa eegu kana dura isteeppii takka isteeppii lama dura jiran. Okay? So hattuun poolisa caalti ogguu gartee waa balleessitu. Akkasumas gartee warri kanaa kunis dura qo'ataniiti laalaniiti ogguu gartee eegumsi toora kana hin jiruu beekan dhufanii gartee akkasitti seenanii isiniin jechuuf. Isinii galtee dubbiin akkasii. Ani immoo karaan banaadhaatiti hoottaa seenaadhaa isin jechuutu hin jiru. Ani oduudhaan isinii himaa jira. Akkasii qofa gabaadha. Booda gartee abaluututu wanta nuu kan heddanii. Okay. Oduu jabduu takka taniin isinii himu lola gartee ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana keessattuu lola Ameerikaadhaa fi Iiraan jidduu Yuukireenii fi Raashaa jidduutti mootummaan Ameerikaadhaa gara isaaniitiin lola kana keessatti Iiraanis Yuukireenis miidhuudhaaf yoo gartee saanshinii takkaa'oo gartee qaqqabbii isaanirra keenye lolarra gartee isaan kana miidhaa ja'aniiti yaadaa jiranii. Inumaatu ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa Iiraanis akkasumas warra mootummaa Raashaatis qaqqabbii gartee karaa mana seeraatiin karaa koongiresiitiin isaanirra kaa'uudhaaf haalaan hojjechaatii jiranii ja'aniiti odeessaa jiran. Keessattuu biyya akka gartee Yuukireen biyya akka Iiraan tanaas akka isaan gaaza isaanii hin gurguranne doolaarrinis akka gartee isaan harka hin geenye meeshaalee adda addaas biyya alaatirraas akka bitachuu hin dandeenye irratti mootummaan Ameerikaadhaa ammaan tana qaqqabbii haaree isaanirra kaayuudhaaf hojjechaa jiranii ja'aniiti odeessaa jiranii. Akkasuma sanitti biyya Raashaatis haareetti gartee qaqqabbii biraa irra kaayuudhaaf hojjechaa jiranii. Keessattuu waan Raashaan lola gartee Iiraanii fi Ameerikaa jidduu kanarratti Iiraan cinaa dhaabbattee Iiraan gargaaraa jirtuuf jecha lola Yuukireen qofaa miti beeka. Iiraan waan gargaaraa jirtuuf jecha akka isaan gartee if duuba deebi'an takka gartee waan godhaa jiran kana itti yaadaniif qaqqabbii irra kaayuu qabnaa. Okay? Kana jechuun nageenya gartee boombii gubbaarraa itti darbuurraa boombii teenyaas dhiifannee yoo gartee karaa ikoonomiitiin isaan miine irra gartee faxinaan isaan kana dadhabsiisuu dandeenya takkaa'u ikoonomii isaanii kuffisuu dandeenya ja'aniiti yaadaa jiranii isiniin jechuudhaaf obboleeyyan keenya. Okay? Akkasitti isaaniis quba qabaadhaadha. Okay, let's see. Okay. Tanaatanii jidduu oduu takka gartee taniin isinii himuu barbaadu biyya Taayiwaan biyya Chaayinaa cinaa jirtutti guyyaa lameen sadeen dabre kana keessa hiriira guddaatu deemaa jira. Hiriirri kunis aangaa'ota biyyattiidhaa ilaalchisee uummanni biyyaa aangaa'onni biyyaa kuni kaampaanoota takkaa'u gartee warshaalee zeeta oomishtu zeeta nyaataa jechuudha. Warshaalee zeeta nyaataa oomishtu wajjiin walii galuudhaan zeeta badaa nutti gurgurachaa jiranii. Keessattuu zeeta gartee kaansarii uumuu danda'u akka gartee nyaataan godhanii gurguranii fi waa hunda keessatti hayyama kannanii fi zeeta kanaan nu fixuudhaaf hojjechaa jiran jechuudhaani uummanni biyyaa gartee hiriira bal'aa gaggeessanii jiran. Hiriirri kuni inumaatu gartee guyyaa arraan tanaafaa keessatti akka biyyattiin guutuun sochii hin goone magaalaa guddittii keessatti bikka gartee koongiresiitii fi inumaatu gartee ilaa naannoo pirezidaantiin biyyattiidhaa jirutti sochii hunda akka dhaaban irratti gaggeessaa jiran.
keessattuu gartee zeennigaa isaan dhiheessanii magaalaa irratti gartee dubbachaa jiran zeeta gartee akkanaa zeeta silaawu gartee nyaataati. Zeenni nyaataa kuni keessaa wanta qabaa gartee waan gartee akka sibiilaa kan kaansara namatti fiduu danda'u. Okay? Saniitutu keessa jira. Odoo gartee silaa nuuf yaadan taate zeeta ifii isaatiifuu badiidhaa zeeta gartee namni nyaachuu hin dandeenye akkamitti gartee warra gartee aangaa'otaa wajjin walii galanii ummatatti gurguranii jechuudhaani ummanni isaan kana komachaa jira jechuudha. Achi booda hogguu irra dhaqqaban zeetota kana hunda gartee akkanatti magaalaa hunda keessaa guuranii kuno boolla gartee guddotti waliin naqanii achi zeenni kun gartee akka magaalaa keessaa badutti akka gartee nam tokkollee ittiin fayyadamnetti hujii kiliinaappiidhaa takka gartee hujii qulqulleessummaa gaaza zeeta kanaa magaalaa guutuu keessatti gaggeessaa jiran jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Sanis akkasitti quba gabaadhaadha. Okay. Itti aansuudhaan oduun takka tan reefuun tan agartee deemaa jirtu keessattuu karaa South Kooriyaadhaatti guyyaa har'aan tana mootummaan let's see yooniin as duuba qabaadhe. Okay, hin qabu. South Kooriyaatti kaampii waraana Ameerikaadhaa guddoo addunyaa South Kooriyaa keessaa haalaan guddoodhaatti phosphorus waan jaaniin keemikaalli gartee akka meeshaa waraanaatti itti fayyadaman achi keessaa bahuudhaan takkaa'u gartee liik ta'uudhaan ummata naannoo kaampii waraana Ameerikaadhaa galu irra hedduu isaanii rakkoo irra fida jaanii nama kumaatamatti lakkaa'u naannoo sanirraa buqqisiisaati jiran takkaa'u gartee akka naannoo sanirraa baqatan godhaati jiran. Kun egaa waan haaraa yeroo hedduu gartee waa'ee phosphorus kana lola Libanaanii fi Falastiin keessatti warri Israa'el godhaa ture irratti yeroo hedduu isin garsiisaatiin ture. Waan gartee phosphorus kuni akkaataa phosphorus nama godhuu fi rakkoo isaatii fi kanarraa gartee isiniif himaatiin ture. Yoo gartee ilaaltan phosphorus gartee yeroo hedduu akkana fakkaata. Akkanatti gartee samiirraa gad dhooyteeti hogguu dhooytu gaa nama gartee ilma namaa kana ni beeysa. Okay? Namni akka gartee jiru kanatti akka baqu godha. Achi booda gartee guutumatti gartee namni ni dhabama jechuudha. Okay? Naannoo san hunda godha bikka maas gartee irra bu'ee hundaa'u waan gartee namaas haa ta'u sibiilaas haa ta'u waanuma arke hundaa'u waa beeysu gartee. So ilma namaa fa'aa akkam godheettanii yaaddan. Saniifuu gartee waan akkanaa tanafaatu biyya san keessatti gaggeeffamaa jira. Sanirraa rakkoo hamtuutu gartee as deemaa jira jaaniitii odeessaa jiran. Tanaatan jidduu mariin warra Yamanii fi akkasuma sanitti Suudi Arabiyaadhaa akkuma jabaattee itti fufaa jirtutti jirti. Keessattuu gartee obboleeyyan keenya warri gama duubaatiin gaafii takka gaafachaa jirtan. Suudi Arabiyaan tuni haalaan guddoodha. Maaliif gartee warra Huuzii kana dheexee hin qaqqabne takkaa'u mootummaa isaanii tanaaf gartee maaliif garangalchine. Suudi Arabiyaan tuni maaliif isaan kana sodaatti jettanii gartee gaafii gaggaafachaa jirtan. Kanarratti reefuun tana viidiyoo tokko isiniif maxxanseetiin jira. Warreen gartee deebii san barbaadan viidiyoo san guututti daawwachuu ni dandeessanii. Guutumatti gartee tana gabaabsee isinii himuudhaaf Suudi Arabiyaan warra Huuzii kana gartee amma duraas marsaa takka dheexee gartee lolaanni injifanna jaanii inumaatu Suudi Arabiyaa qofaa miti. Suudi Arabiyaa fi United Arab Emirates waliin ta'uudhaan warri GCC kun akka jirutti waliin ta'uudhaan lola irra gaggeessaniiti turan. Gaafa san warri Huuthiidhaa kuni jara waraana Suudi Arabiyaatii fi waraana United Arab Emirates tana akka gartee beeyladaatti akka bineensaatti gartee gaara hunda keessa aari'aniiti. Hunda isaanii gartee hamma danda'an fixanii kaanis gartee hamma isaan lubbuudhaan baafatanitti lubbuudhaan baafatan. Inumaatu gartee gargaarsaaf Israa'elillee yaammatanii jidduu san waraanni Israa'elillee gartee samiirraan bikka adda addaa gartee Yaman keessa haleelaati ture. Garuu boodarra isaan kun egaa lola san dhabuudhaan qaanya'ooniiti Suudi Arabiyaan achi keessaa baate waraanni gartee United Arab Emirates illeen akkasumatti achi keessaa bahan. Okay?
Dubagaa ammaan tana gartee haareetti jarri kun deebi'anii keessattuu lola huuziin irratti hin baniniif. Lola ifii isaaniiti huuzii irra banan kanaaf huuziin ammaa gartee miilaan deeyitee Suudi Arabiyaa tana qaqqabachuu barbaaddi. Miilaan. Inumaa gartee waraana huuziidhaa dhiisaati. Ummanni Yaman kun keessattuu gartee ummanni Yaman warreen gartee Yaman kana warra dhugaa warri jaaman warreen gartee karaa kaaba boordera gartee Suudi Arabiyaatti dhiyaatu kuni inumaatu gartee warra Suudi Arabiyaa kana innaawaa dhaqanii qaqqabuu bira dabraniiti lafa teenya gartee tanurraa fudhatanu irraa deeffachuu qabna. Mootummaa isaanii tana diinee akkasitti gartee Suudi Arabiyaa tana bikka 3 bikka 4tti gartee cicciruu qabna faa jedhanii warra yaadaniitu jira. Saniifuu Suudi Arabiyaan huuzii tana gartee dheeyitee wanni isin godhuu dandeessu takkallee nuun jirtu ifisiitiif gartee yoo karaa kana ifi jabeessite takkaa gartee lolan taane ifi bante malee akkuma gartan kanattuu kunoo haleellaa torbaan tokkoon geenya keessatti warshaa gaazaa guddoo tan gartee kaampaaniin Suudi Arabiyaadhaa qabdu Araamkoon haleeluudhaan duraa cufaniiti jiran akkasumas karaa gartee reesiidhaatiinis gaaza isaanii kanallee akkan gurguranne godhanii jiranii isiniin jechuudhaafi